keenya maqaa ishee akka jedhamu akkasumas isaa akka dhuftee waaqayyo waldaa burqaa jireenyaa addunyaa keessatti maal akka isheedhaaf godhee isa ishee gargaare waaqayyoo fi saba waaqayyoo irratti gaggabaabsitee dhugaa baati. Maqaan koo Lalisee Tolisaa jedhama. Kan jiraadhu muuziqaa beetiidha. Waaqayyo waan guddaa naa godhe waldaa kanatti waaqayyo naa waan baay'eedha achi keessa muraasan dubbadha. Gizee baay'ee beektuu afurii amma baay'ina rakkisaa raajiin gizee hundaan kadhatu kanatti hansee mucaa kana hojjaa duraati timirtibeeta fudhadhee galee nagaasaa jechuudha. Gaafa fudhadhee galu galgala gara mana of cadhaqee gaafa galu dhagna isaa kanatti sheffadhee itti baay'ee naawwaqi wangeela nama godhe jedhe hin iyya mucaan jechuudha. Gadi garagaree ciisee naawwii guddaarraanis ammasumatti fuula isaa kan uwwisee jechuudha. Dafinoocha facaasaa immoo akka tasaa ta'ee hojii qaba waan ta'eef nutti hin tollee kan isa galgalan filadhee dhufee jechuudha. Akkuma wangeelli lallabamee dhumeenaan koottaan jennee ofumaaf hin ba'ee raajiidhaan akka seenaan madaana na qooree jedhanii bishaan kadhataa irratti nama cabsanii jechuudha. Sa'aatuma isaan asii gallee mucaan gaafa asitti osoo kadhatamee biftu himimmaan keessaa harcaa ture jechuudha. Chisaa keessa baay'ee himimmaan harcaa gaafa kadhatamee fi asii baanee gallu jimaata isaa jechuudha. Bullee gaafa kaanu dhagna isaa kanarra jechuudha. Akkasumatti harca'e. Akkasumatti jechuudha. Isa kana amma safarra jechuudha. Mana hakiimii fuutenne aanee mana hakiimii fuudhee. Isaan kanaan dura mana hakimiitti qorichi maalaa fixee inka ani gooftaa argadheera. Keenya fayyisaan gooftaadha. Muddoo tokko malee isa waan tokko osoo irratti kinoo akka agartan kan jechuudha. Inni shifitaan irratti baay'isuun gaafa qoora akkasumatti raaca'e malee waan tokko madaan tokko otoo irratti nafinii waaqayyo irraa na harcaasee kanaa waaqayyo guddisaa kanaa galateeffata. Dhugabaatii kootitti immoo gaafa darbu dudduuba sanaan taa'ee jira. Raajiin keessa deemanii osoo kadhatamu ka'ee dhaabbadhu naan jedhan isheen gaafan ka'ee dhaabbadhu miila kee kanaa jilba kee kanaa akkamsi godha gaafa nan jedhu gaafan jilbiifadhee kadhadhu xiqquma gaafan kadhadhee jedhu naa duuda akkasittan ofirra taa'ee kadhadha jechuudha. Akkanatti jechuudha namni gaafa kadhatu jechuudha. Akkasuma galuufini kanaaf gaafsan raajiin gaafa naa kadhatanii jammaree sa'aatii dheeraa jilbiifadhee facaasaa gaafa dhufu jilbiifadhee kadhannaa koo kadhachuun jalqabee kanas waaqayyoon naa galateeffadha. Isa ittiin immoo kan kootumaa amma immoo deebi'ee dudduuma sanan ijoollee qabadheen jira. Guyyaa gaafa ba'uudhaa deemanii ba'uuf deemu kadhatamee ba'uudha achi gaaniiru ka'ee dhaabbadamina garaa kee kana keessa maaltu jira gaafa na jedhani ani kaseexan cinaadha dhuskee torbaan lama dhukkubsachaa ture jechuudha. Na irraafate wantoon jedhe kottu ka wajjin laalanaan jedhan. Irreetti dhaabachuu hin dandeessu. Ati abbaa jabaa qabda. Amma gadhiisee taphatee. Inni taphatee. Nama dhaabatu miti dabjisiisu beekamu. Inni jalaan beekamu. Namatti mataadhaaf tumiti. Indeen warra qabeenya dhaabatanis. Inni taphatee. Kan ittiin taphate. Hello. Daandii taphatee jirti. Akkaasa. Yaa. Baay'ee. Gaarii taphate. Abidda sitti qabsiiseera dhiiga Yesuus isa qaraanii wanta dangale. Daandii taphatee. Yaa. Jireenya gadi ta'uuti. Egaa seetanaa deemuu godhuun beeku seetana guguu beekna malee egaa boobayi nasi jiggoota boobayi dhagalaatii kee bobeessa. Lama jirtu abidda dhaamuu dandeenye sirriitti bobeessa. Samii banee abidda dachaa asirratti jira laallaa jirtu egaa qoraan dachaa gara dachaa dachaa bobeessa. Dachaa kan wangeelichaa sammuu kan keetii dha gubadhisitu iddoo kee malee taa'e gubadhu. Eessa dhaqe kaa'ee wangeelishee bakka ta'a. Gana baate se kubishe di mata mata ela kubate sitire nada
Ela kemaku, ela kagami, ela orang aku tidak sedih dulu, ela orang kasih dulu dia bisa orang kami tidak ada. Kita cip sama ni. Kamu siapa ni? Setia. Tu mana siapa ni? Engkau nak kita free fund. Salah. Nuftu. Kan terkasih mah. Kan terkasih sih. Kubat. Apa nama dia untuk cara kita bawa tadi? Aku rasa kan tadi maksudnya di warna samungke. Warna. Apa tadi tadi kan? Tadi tu. Anak kima. Satu mana? Siapa satu mana? Gafan akan tadi apa ni? Naya ada sudah. Isana kan galet tino persini tahu. Setan kita setuре, anak garo persini naul cekar raji gore karena suaka yuna galet. Amma kana hunduma afuri hamaan gadoodee tuma gubatee tuma sokkaa ture hojii isaaf inni qindeesse hundumtuu karaa tafe obboleettiin keenya galataaf moo'ichaan dhaabattee kanaaf ammayyuu galanni malaaf leencayyuudhaan haleluuyaa. Deebi'ee immoo inni madarashaa jechuudha kan kootumaa torbee facaasaa dabarteeti kadhannaa facaasaadha dugda kana keessa na harkisa. Inni maal na harkisee qorannaa tuqee bakka jedhin gisee beektu kanuutiin gaafa daa'ima hoosistanii raafannee baasnee akkasumatti ramnaa qorreen illee ture jechuudha. Gaafa maal akkasitti nu waraanne cannamu jaba galgala irra gahee arbeen kun kiyya kun natti ulfaata jechuudha. Gaafa natti ulfaata deemaa deedeen akkatti gaafa qaqqabadhee laal xaxarii ture jira. Dhugaa dandeenye qabadhu xaxarii ture jira. Gaafa televezyiinii irraa immoo waa'ee kaansarii gaafa dabarsaa waan dhaggeeffachaa turre kaansarii nana irratti hojjetu. Ani borodagee fayya jedhee murteessee dhufee kan hojjetan taa'ee akka dhugaa waaqayyo sirriitti nan rifadhee jechuudha bakka kaansariidha kun kan jedhu kana gaafa isin irratti mul'ata gara buufata fayyaa isinitti siqutti deemaa jedhanii gaafa dubbatan dhaga'eera waan ta'eef keessa kootii nan na'e ani waaqayyo qaba hin na'u inni osoo obboleettiin koo namanii kaansarii mataarraa ishee fayyise ana immoo na fayyisa jedhee murteessee gaafa dhufee kadhachiifadhee achi deebi'u inni na dhukkube sun akkasuma na dhiise dhawaata immoo inni na akka dhakaatatti keessatti majii ta'ee jiru narraa badee kanas waaqayyoon naa galateeffadhaa. Deebi'ee dhuga baay'atiin kiyya inni dhumaa. Obboleettii kiyyaa Taaddalee Tolosaa kan jedhamtu waldaa kanatti waaqeffachaa turte afurri hamaa baay'ee rakkisaa ture namni beektanis jirtu kanumaan oduma turte asumatti dhuftee amantee jechuudha gooftaa asumatti fudhattee maraatummaarrallee mana kanatti fayyitee waan baay'eerraa jechuudha kana illee maraatummaarra isatti fayyitee kaansariirra isatti fayyitee waan baay'eerraa jechuudha afurri hamaa gisee baay'ee sitti rakkisaa isumallee deemuudhaaf kaate kanallee baay'ee ittiin mormaa ture inni hundumtuu waaqayyo hundumaa haala isaa hundumaa dhiisee hin obboleettii koo gargaaree arramoshii waldaa kootii fi kennaa jaalalaa ergiteetti kana obboleettii kootiif mana gaarii mana akka warra ishiitti ta'eef argattee kana waaqayyo naa galateeffadhaa waa'ee obboleettii kootii. Gananni Yesuusiif haa ta'u maraatummaarraa hiikee dhibee kaansariirraa hiikeetu akka isheen of dandeessee warra isheerra darbite jettee kennaa jaalalaa ishee ergiteetti waaqayyo isa sammuu ishee nagaa godhee jireenya ishee nagaa godhee balbala hojiitti baneef galata laannu. Tolee kennaa jaalalaa ishee jaarsola waldaa keessaa nama tokkotti kenniti maaliif akka kanatti kenname yoo jedhame alaalaa ergame waan ta'eef amanamummaaf akka ta'uudhaati meesa kanaan waaqayyoof galata laadha. Raajii bakka jirutti isa nun daddabne gisee hundumaa jechuudha miinaa eebbisa. Qayyos naa eebbisu hayyaala isaasiniif haa baay'isu. Hamma dhumaatti jabeessee sinaa warri dhaabbattan waaqayyo dachaa sinaa eebbisu.